Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sin qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo haaraa qabanne isiniif dhiyaanneerra. Keessayyuu dhiyeenya kanatti iccitii gurguddaa walii baasuudhaan biltsiginnaan duula hamaa walirratti taasisaniin hanga sadarkaa lubbuu balleessuutti wal doorsisaa akka jirantu dhaga'ame. Kanammootu akkuma isin beektan dhaabni biltsiginnaadhaa iccitii walii qabachuu dhabuudhaan rakkoo ciccimaa fi iccitiiwwan gurguddaa dhaaba san keessatti raawwatame keessaayyuu gocha hammeenyaa jajjabaa achi keessatti ta'ame qondaaluma gurguddaa isaaniitirraa gaafa dhageenyu ajaa'iba nutti hin ta'u. Sababni isaa dursinee osoo jarri gadi hin baasiin waan kana akka isaaniin raawwatame dubbachaa ture jechuudha. Haa ta'uti kanuma wal qabatee ajjeechan akkamiitu warratti raawwatame. Tiimii Angaasatii fi tiimii Taayyetii fi tiimii Shimallis jidduutti ammoo gandummaa akkamiitu achi keessatti eegale kan jedhullee gandummaa ajaa'ibaatu eegale. Gandummaa jechuun immootu ilmummaan ganda tokko magaalaa fi magaalaadhaan wal qoodee sababa kanaa rakkoo har'aa jiru kanaan deemsaa akka jirantu dhaga'ame jechuudha. Inni biraa akkuma beekamutti waraanni bilisummaa Oromoodhaa naannawa hedduutti to'annoo fi injifannoo gurguddaa galmeessaa jiran keessaayyuu warshaa simmintoo Daangootee dabalatee warshaalee simmintoo hedduu akka qabate ni beekamu. Kanuma wal qabatee ibsa ganama kana komishinii poolisii baase dubbiin sun soba kan jedhuu fi ammas jibbaata qabsoo waan jedhamu san gochaa akka jirantu mul'ata. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo keenya keessatti dhimma kanaa fi dhimma keessayyuu iccitii san irratti takka takkaan akshin achi ta'ame wajjin eenyu akka godhe wajjin kan nu biraa ga'e sin biraan geenya jechuudha. Guyyaa kaleessa iccitii baasaa lammaffaa kutaa lammaffaa jedhee kan Hangaasan fidatee dhufe keessatti dubbii hedduu ban. Hangaasan viidiyoo lammaffaa isaa waraabee jira. Viidiyoo lammaffaa waraabe keessatti nama dabalate tokko qaba. Namni ni dabale kan Shimallisitti aanu ammas namni saamichaa fi ajjeechaa cimaa saba Oromoo irratti gochaa jiru namicha koomishinii poolisii Oromiyaa ta'e itti gaafatamaa guddicha san jechuudha. Innis saba kana irratti nyaappaa ta'eetiniin ilmaan Oromoo duguugaa kan jiru Shimallis wajji akka ta'e iccitii guddaa nuu baase. Akkaataan itti nuu baase guyyaa karrayyuutti ajjeefaman san nama 23tu qabame jedhe. Namni 23 kun to'annoo jala erga oolanii deemanii bosona akka fidan hime. Bosona erga fidanii nama 14 ajjeesanii nama 2 mootu dhiisanii jedhan. Iccitiin sun nama 2 bahe ammootu bakka waltajjichaatti osoo hin taane fuudhanii bosonatti akka warri Liibiyaa nama godhusan harka duubatti hidhanii akka ajjeesan bahee jira jechuudha. Kunis iccitii haaraadha. Dura bakka isaan ta'anii tirasaasatti roobsan seene nuuyyuu miti dubbiin fuudhanii deemanii harka isaanii duubatti hidhanii achi garagalaa hidhanii itti gadhiisanii jechuudha. Achi boodallee kan deebi'e mana hidhaatti naqan. Mana hidhaatti erga naqanii tokkollee achuma keessatti tumuudhaan reebuudhaan ajjeesanii jechuudha. Kana immoo kan godhaniif akka jarri OBN irratti shaneedha jedhasanii fi yookaan immoo dhaaba biraa deeggaran jedhasaniif osoo hin taane ila iccitii achi keessaa bahe kun waan jarri zaahiratti dubbatteedha. Abiyyi irratti ofumaa wal tiimii olii kan argite tokkoon tokko tureessanii simannaa akkuma jedhame san simannaa wayyaanee fudhachuudhaaf nutu akkas godhe shanee akkas godhe jedhanii shanee birattis waraana bilisummaa Oromoo biratti jaalatama argachuuf waan san akka godhan jarri kijibdi baay'isawee kana kan godhaniif jarri waan fedhaniif haa godhanii jarri gochuu bichaadha kan nu ilaallatu. Beekuu qabna sajjalatuu qabna. Dhimmi hafe tokko jira ammas iccitii amma namichi kun iccitii baay'ee baasaa jira. Iccitii kutaa sadaffaa afuraffaatu jira jedhe ammas iccitii kana keessatti kan barbaanne eenyu akka duuba maggaarajaa taa'eetiin jawaarfaa irratti ragaa ture. Eenyu akka gaafsan jawaariin akka ajjeesaniif ajajee ture. Kanallee iccitii eeggata jira jechuudha. Hangaasan immoo hin baasa. Sababni inni baasuuf jarri wal qabdee jirti. Hojii dhaaba san keessatti hojjetame takka takkaan ol guuraa jiranii jechuudha. Shirri mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa jiru hanga birrii miliyoona 600 irraa kaasee ilaa ammaa kanatti iccitii fayyadaadha malee iccitii bu'a qabeessa dhaba isinitti fakkaatin. Iccitiin amma isaan baasaa jiran kun salphaas itti fakkaatin iccitii cimaadha. Iccitii haala ajaa'ibsiisan sabni kun qabsoon akkamitti akka deemtu biyyi akkamitti akka jirtu ibsuudha jechuudha guutumaan guututti. Sinii galee kana waan ta'eef iccitii kana salphistanii ilaaluu hin qabdanii
haa gadi nuu ba'u kana asumaan biratarraa garuu immoo wanni isaan jechaa jiran akka waan Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo kana karaa dho'isaatiin hidhachiisaa jiru fa'aasaan inni waan akkanaa kun kijiba waan akkasiin fudhatedha. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo funyaan qabee irraa fuudhaa jira rasaasa isaan ittiin dha'uuf deeman malee wanti isaan hidhata qaban takka hin jiru. Gadhee akkanaa hojii hidhata illee hin godhatu. Maaliif warra ummata saamu warra hiree ofii ummata irratti ilaallatu kana hidhata wajjin godhatu waraanni bilisummaa Oromoo. Ammoo Shimallis Abiyyiin akka waaqatitti ilaala. Taayyeenis Abiyyiin akka waaqatitti ilaalti. Waan ajaa'ibaa ammoo bar ofii wal saaxilti malee lachuu abbichuu akkatti ilaalte akka waaqatitti. Ida'amuu abbichuun fideedhan. Maalii yoon fide waan akkasii haasa'an isa faarsaasii ofii ol fixan. Inni maa cal'isee kan jedhullee gaafii namatti ta'a. Abiyyiin maanuu maa cal'ise waan kana. Dubbii ajandaadha moo ajandaadha jechuudhaaf waan hojjetame himaa jiran. Ila wanni na shakkisiise guddaan maali beektaa? Lakki kun iccitii miti ajandaa nu baasan yoo jenne dubbii kireeditii lafa jiru himan dhugama jiru kana lafa kaa'aa jira waan nu iji keenya argaa jiru waan nu dura haasofne himaa jiran nama shakkisiisaa beektaa? Akka shakkii kiyyaatti yeroo ammaa kana isa ajandaa wayyaanee waan harkaa qabduuf waan kana quba waan qabu natti fakkaatu. Yeroo waan kana itti keessummeessu waan qabu natti fakkaatu. Sababni isaa inni ammallee hin tasgabboofne baay'ee teeshina keessa jira asiin amaarri waan itti wareegamteef aarsaa itti kafalteef gaafachaa jirti. Asiin immootu ammas wayyaaniin maal irratti akka waliigalan waliigalteen keenya maali kan jedhu irratti ammas wal dhiibaa jiranii. So namaaf hin galu jechuudha haalli amma deemamaa jiru. Sinii galee? Kanaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromootti gaafa deebine waraanni bilisummaa Oromoodhaa akkuma isin beektanitti injifannoo isaa ammas akka wayyaanee san fiigee hin galle. Sababni isaa tokkoffaa biyyatti galuu qabu lammaffaa immoo waan galuuf hin qabu kaayyoo qaba. Dantaa saba isaatiif achi bahee waan ta'eef wayyaaneen deebite hin deebine halkanii guyyaa hojjechaa jira. Ammas injifannoo ciccimaa galmeessanii jiran. Injifannoo inni galmeessan biltsiginnaan ijaa fi gurra qabatteetiniin waa akkatti. Suuraa isin argaa turtan kan warshaa simmintoo daangotee fa'aa dhaqanii achitti yeroo qabatan argisiisu sobaa jedhan. Suuraan sobaa ifa hin mul'ata. Suuraan sobaan kaa'ame abbaa barbaade beeka. Suuraa dhugaa jirtu immoo waakkachuun viidiyoo lafa jiru waakkachuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo takkas cabee hin beeku ammas hin cabne ittuma fufaa jira jechuudha. Wayyaaneen cabdee hin cabdee siin beeku galtee siin biyya ofiitti. Hin cabne sababni isin hin cabne maaliif biyya ofiitti galte biyya ofii eeysisaa jirti biyya ofiitti eeysisaa jirti itti seenanii dha'an jiran itti as deebi'anii dha'an jiran kun injifannoodha. Oromiyaanis kanuma barbaaddi fardi biraan barbaaddu. Oromoon bulu Oromiyaan bulu Tigraay bar dura Itoophiyaa barbaaddee turte amma biyya ofii kabachiifte bilisummaan kanaa olii hin jiru. Daangaa ofiin bulchuu hiree ofiin murteeffachuu dandeesseerti kanuma waan barbaaddu argatte waan dabalataa dhabde malee. Ka dabalata akkasiin dhabde Itoophiyaa bulchuu. Wanni biraan jiru. Nuti hoo waan barbaadnus hin arganne. Waan yaadnes galmaan hin geenye. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hin galus, hin deebi'us, hin dhaabus. Hanga akka warri tiippellefisuun Oromiyaa Tigraay harka ofii jalatti galfatte kunillee Oromiyaa hanga harka ofii jalatti galfatutti jechuudha. Hattootaa fi gantoota saamtota kana jala. Jarruu dhiiga ilmaan Oromootiin wal fixaa jirti. Kun dhiiga ilmaan Oromoo kan walii qoodamanii nyaatan santu wal isaan ficcisiisaa jira. Waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Sinii galee wal fixaa jirti. Ganaa kana caalaa wal fixan immootu iccitiin kanaa olii ganaa gurguddaan ba'aa jira. Shirri eenyu irratti akka raawwatamu. Eenyu akka waan kana jala jiru. Kan Abiyyiitis bahuuf deemaa jechuudha. Sababni isaa gaafa Abiyyi jara lamaan keessaa tokko irratti tarkaanfii yookaan immootu waan kana dhaabaa jedhee dubbate kan isaatti illee gadi fiduun isaanii hin oolu jechuudha. Argitee? Kuni nu feenetii miti. Dantaa ofiitiif jecha waan kana fidaa jiran. Wanni si shawwadamuu hin qabne nu iifii miti. Dantaa ofiitiif akkas gochaa jiranii jechuudha. Haa galatooman. Rakkina keessa isaanitti uumameef haqa isaa ummanni dhaga'uu waan gaarii ummanni nurraa dhaga'uu yoo isaa irraa dhaga'e irra gaarii beektaa hojii akkanaatti jirti jarri jedhanii kanuma isinii dhaama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya waan lafa jiru dubbii lafa jiru adda baafannee kan gurra isaaniirraa fuudhe walitti qabnee isinii dhiyeessina.
hamma xumuraatti nu hordofuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Reedii Adam Tube namoonni chaanaalii keenyaaf faayidaa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Turtii gaarii naaf qabaadhaa.